وركين على مناطق ينفتني هم وفني زينهم هاي أبو تقرتي سي إنسان قرتي بربانة سي كبورة هذه يوم بندرات في فمية كلام ايوه خلاص اما يشوف نقد اسمع ما عرفت صاحب نجيله اريد انت جاسو يجرني خلاص يسلا تشوف ما تكسي جاسني بيو تكسي فول خلاص ما ركين جرو انسي فودا اني موجي فودا تشوف بيو تك يا ثاني بيو تك كلفونا نكاي سي هنا وتكركين جرو يا دغاري كديتا برويو كيا تنتات نوكوبيت مري جرا سين ايغا جرا اس ولي غلان نولي ولي غلي جرو تكركين جرو جيب وتكتي كيس غلانول ما ركين جرو برو نكاي سي هنا وتكسراتنا يلا خلاص بولو أرجعنا نياسة دليني شيء كوبسيني وانا كنا نيانا شيء نفيبر أنا قلت خلاص لا تشوفوا رأياني بورو منك كذي بورو منك كأنه في بورو ما دلقة يقول كان أبو جو دلقة يقولون تدبيس نياسة كم كوبسيني يقول بقى نيا أراكين جو نياسة دلقة بيزا دلقوني بيكا بروستي ما هو دلقوني بيك كان أبو ركوت كان أبو سودا كني ركوني جو جاني بورو ما فونا أجي يوم كيلاتي ثاني جران. كلاكا إيه كلاكا. كلاكا هو وان دات مرة جران يا سيد. سوني جارتي. سالجن جارتي. أبو ما نجيش نبي يرومي كدرجي سدينار كابوته أفرفا بيجي سجرا ما سدي كابوته سدينار كابوته برا كذا كسارة من نقال تلا إن أقدر سدينار كابوته أفرفا بيجي سجرا أما كيس أكرار كذا يا ربي قم تكا كأجاي واتي أفرفا كابوته نكا كنسرا بالستيرتا إنكو بس ما إلا لا إبي دكان itu kuda أنيله دتابة ماتي درانيات أمبل چه سوسو کرتے نيمبي كندوري بر نيمبي كا أما وانا كدراني كوي درامتي كنون دينار كابوته جالسا كنا راهو بيجون دكاتين كم لو جاتي بونه ما يوجو سالين ما دي سوديو نام فور ديو نام يركني فونا نو أسرع كنقول بني تريد الله أيه ما نسرعك
Ayyee ana fidee dhufanii daddabi ana bira dafee nyaata qopheessaa. Ayyee. Juusa illee dalagaa. Ayyee. Daddabi tati nyaata qopheessaa seegaa dafiti dubartoota dubartoota. Amma fidee dhufa. Fiigi. Ayyee. Achitti irraa bareedduu adda jira jentee beekadhu moo. Akkuma dura olii galle. Ayyaa daddabi. Dafi. Nyaata qopheessaa. Wanta dheeraa. Dheeraa. Dheeraa wani keessani. Dheeraa. Badiitan naa wayya magaala naa wayya moo diimtuu naa wayyaa. Diimtuu isa wayya na fakkaate siin xiqqoollee fakkaate diimtuu wayya. Kanaafuu diimtuu sana naa wayyaa na. Dhufanii jiran. Kottu dheeraa. Akka wara taa. Saya boleh tulis. Tak. Akka mana keessanitti taa'a. Laata. Akka mana keessanitti laala. Abo Said. Yaa la ammallee kushiinadhaan geessine. Said. Keessumaa dhufanii jiranii kootu. Akka isin hin dabbare qaniin dhufa hiriyaa kiyyaa waamee dhufa. Si akka goonti. Ila. Umaa waa takka sodaati. Mana keessa meeshaa baay'ee jira laal argaa kanneen laal kuffaan majlisni isaanii kun maallaqa gaanu bita waan ta'eef hunduma isaatu laal mutuut goonee asii baanee argaa isaa dhoofnee mataa dhoofnee gurgurannee tuqna gara biraati. Atummaan hin sodaatin laal akka nutti naqaasinu seeraan taa'ila. Bakka laal argaan irree duulaabbiin irree hin jiraati. Laal waan akka laaptooppii adda addaan kun irree hin jira. Mul'utu goona hunda isaanii takka nambisnu waan takkitti. Laala cikino duulaabba kanneen kana keessa kan duulaabbii achii jiran isa keessa maallaqni irreen dhabamu sirriitti harree ta'u yaanaasi. Tole yaada bareeda. Dhugaa itti yaada bareeda sirriitti. Usjadi dhufee laal. Isinirraa turee miti dhiifama. Loole. Dhiifama ta'a. Omaa rakkoo. Dhufanii. Dhufan dura. Salaamu alaikum. Maaleykum Nagaa. salaam. Naguma Jirtanii? Baga nagaa. Tan jara. Achi siqnaati. Iddoo teessu dhabde. Akkami? Naguma. Nagaame? Gaarii. Jirtanii? Yes. Nagaame? Bareedudha jireenyi simbira maal fakkaatu? Simbira maal fakkaatu? Nu birallee bareeda. Dubaras bareeda. Maatu sarree qaataa qadaa qopheessinee isinii kun jirra. Taaksii dhabnee karaatti zahamaan irra hin jira. Kanumaaf turre. Akkasii kanallee baasii gidduu kanaatti miidhe. Namiidhame? Namiidhe. Akka biraa akkamisin? Naguma. Dalagaan akkami? Bareeda. Kalaas baatanii amma kontiraataa? Baanee. Amma booda hin deebitan? Amma booda. Rakkoo isin hin deebisin? Rakkoo achitti deebisi. Maali mana kontiraataa sammuu rabbuun deebisi. Maal godhani? Achitti azabamtanii? Amma kana baasee miidhamte. Achitti hin deebisin. Amma laaqana qopheessee jira. Ka'aatii waa nyaannee kaanee dachaanee haasofna. Har'aan tan ni kaa'edha nu lachuu. Akkuma bilbilaan walii galee sanatti wal fuunee waliin jira. Amma ishee kabira deemna nyaata ishee kabira deemna. Akkuma bilbilaan waliin haasayaa ture sanitti har'aan tana ni kaa'edha. Achi booda waliin jira. Waa takka sodaatina. Tole. Amma ishee kabira deemna miti nyaanni. Kaawaa nyaannaa. Amma kaawaa nyaata waa nyaatanii. Nyaata bakka. Nyaata. Akkanatti. Dhume nyaata akkanaa kana nyaatanii beektan na fakkaata. Na jala alatti kan jirta? Maal oolan sira hangaf marra laalanii jimti iree waan hundaayyuu. Dhugaa. Maal isin yaada balamuree? Enggak. Kana hunda eenyu dalage? Kana hunda numaaf dalagdani? Isin waan Baay'ee mi'aayaan. Eenyu dalage? Ana dalage. Ana dalage. Sillachuu Ana dalage. dalage. Oromoo ta'a sillachuu. Ana dalage. Sige miti ana dalage.
Kun sillachuu an dalagdani fakkaate. Nyaata mana nyaataatu fidamme. Laa. Mana dalagii. Anatu dalagee. Atummaan. Tole. Ana dalagee. Saan dah bilang ni? Itti danne uummanni nu qoban jennee itti dhiisi. Ulaan. Hamaara kau itu. Nuti sini kita awal berbadan butuh. Nu uffata uumaa waan akka hin qabnu nuu bibbittan malee. Isinii binna rakkoon takka Apa jiru. ini bina? Har'a binnaamti. Tole. Isin gadi baatanii nu bittanii dhuftanii. Nuyi xiqqoo dadhabnee waan jirruuf Nah, nak tadi. ofirraa ciisna. Nak tadi. Umar lagi sana. Tole. Amma ishee na bira lee dhufnaa bira. Sheeka bira boruudha tuma. Nah. Boruu miti boruu miti. Aku masih ke sini. Har'uma ishee qabne. Nikah sini. Aku masih jaga kayak gitu. Sorry. Amma waan duude maal isiif hin maal barbaadde? Uumaa waan akka hin barbaachisu nyaanne dhugne quufne. Isin ga'e wanti hunduu? Kalaas edennanuma har'a osoo nutti galgalaa'ee har'a wajjin bullee haraama akkamitti hin taane edennanuma nu walii gallee duruu yeroo baatii mee hojjaa soone isinii mana xalabaa jiru. Kanaafuu dhaqnee har'a sheekanii finnaa asumatti isinillee hin taasisu nutti gaffuunee akka namni illee isin argine bakka jalaa baddanne. Bakka jalaa baddanne isin qaban isinillee badiidha. Sheeka finnee nikaa isin hiina har'uma. Anillee isiidha, inni siidha. Walii galleemi. Achi booda warra keessanitti illee bilbileetiin hin himna. Nikaa kennallee hidhanneetiin uffata uffatanii waan jijjiiratan amma jala binnee isiniif hin. Amma jijjiirataniifi waan sammoonii kan uffattanillee guutuu isiniif hinnaati. Hamma sanii hanga sanii yoo keessa waa qabaatan baalxoo keessan kana gurraacha kana isin jibbine ofirraa baasati. Bashannanaa nu eegaa mana keessa. Manni amma booda manni keessanii manni keessanii waan isin jibbuu tokko hin jiru. Ijji qabtan keessanii manni. Har'a booda isin haadha mana keenyatti manni keessanii feetan algarra arafa feetan taphadhaa. Amma nu uffatallee isin finne sheekallee finne dhufne nikaa isin hin edannanu. Nu yaasi amma dachaana akka isinitti akka muka oofne taphataa Yoo barbaaddan laaptoopillee ni jiraati. tiivillee mana Ofirraa intarneeta fayyadama. fiilmillee mana intarneetillee guutuu jira. Shaaworillee jira yoo barbaaddan. Haadha dubbiin amma yaa bilbilu telefoona. Dafi amma dhageessa. Waan tokko waan hin yaadatintu jiraati. Amma deemnetiin sheekii finnee dhufnee achi booda immoo uffata mallaqa gurguddaan hin binnuuf salphaa jima argine kana harree dhufnee iddoon wajjin bullee jenne boru jechuudha. Ufii isaaniitti waan waggaa dheeraa dargan dubartiin biyya alabaa jirtu warratti illee mallaqa hin erbitu mallaqa guddaa qaba yoona kanaafuu irraa fuuna churgoon irraa fuuna mallaqa illee. Mallaqa irraa fuuna jettaa? Jaruma argatuun kennaa guddaadha. Jarumaa yoo finne nikaa hidhee nu wajjin jiraatu nu fayyadanuuf. Dhugaa keessa sunillee Fuudhanii jiraatu nu fayyada. asitti lafa waan asirra waan dubartiin waggaa dheeraa bara akkana toorira turteetti dubartiin biyya arabaa kun abbaa argee irraa fuudha. Nuti wajjin bullee isin jarnuuf taatii maal irraa gootanu dubartiin baay'ee jiraamti yoo barbaada. Kanaafiyyuu waan jarri fiddee dhufte jechuudha. Waan hanga irraa jarri mana xalabaatitti kaa'attee jirtu. Churgoon irraa fuudha. Ati mallaqa irraa fuudhee tole booda maree nasa booda sun namni as dubbinee jechuudha sheekamaa ni jechuudha. Keessarree amma sineessa keessan. Ayya daddafaa toon kottaa manuma sin hoggaa sen nu argitan san jirra. Meeshaan baay'ee waan ta'eef makiinaa guddaa saffidaati kottaa. Meeshaan hedduudha meeshaa daddafaa ilaa. Hayyee. Kee daddafeeti gurguruu qabi telefoona kee akka dagan akka goota suuta laaptoopii isa fuudhee hariirame daddi.
uffata isin finnee meebar. Irra fari, rafu qabani mee jeekin. Jeekin mee rafu qabani. Dhugaan keetti dadhabuu oolan yoo rafaa jiran. Tiyya sanfaan jaaladha yoo uffata kan ni bitee yoo godhattee qaama isiisin wajjin kan laalu. Nama toltee bareedee. Oolii tiyya sararraa deemaa jiru uffanni kan ajaa'ibaa kana Tiyya irraa deemu. Sheetichi booda dhufnaan. Edannanuma laali, edannanuma ni kaa'etanii. Edannanuma waa bareeda. Aseen. Majlisa kiyya argaan bareeddu eessa jiran? Laaptooppii kiyya. Ija kiyya moo? Laaptooppii kiyya. Ija kiyya moo nama qullaate? Laaptooppii kiyya. Meeshaan kennaa sare. Ati agartaa jira? Ija kiyya moo? Waa dhuyine jirra siine? Waa dhuyine? Akkuma keetii uummata kan jiranii. Waa dhuyine moo ija kiyya moo? Laaptooppii kiyya. Laaptooppii argaan kiyya eessaa suura eessuma? Maal raftaree? Argaan jiru. Asiin tolee rafta. Manni kun waan qabne asiin tolee rafta rafetti. Maqaa jaraa eenyu hin jedhasin. Eenyu hin jedhan. Dubara lamaan manni kun akkam ta'e. Kan osoo lali seene. Uummata akkamii kaa'amna fi nyaattu. Kanallee qullatan bisan. Eessuma rafuu deemnaarra. Wayyoo wayyoo wayyoo. Kuunillee hin jiru hunduu hin jiru. Agammaan rafaa kun. Hin jiru hunduu. Wayi meeshaa kenna bakka dhigee. Meeshaa yoo barbaadan asumatti ittiin galanii akka fuudhanii fe'anii deemanii. Mana jijjiiramoo akkam ta'e. Eessa jira argina. Aboo dhaga'u kun irra ba'a. bareeddi waan ta'e dhuftanii uffata sibiilee bibar. Maal uffata eettayyaa kun jiranii? Aboo yoo fedhan asumatti ittiin galanii maal godhanii meeshaa guuranii barii. Dhaabadhu laapitooppis waa meeqa of keessaa qaba. Dookumentii meeqa achi keessa jira. Anummaa maaluma ta'uuf ajjeesu qaba kanaan. Dookumentii jechuun dubartootuma qullaa ka'anis ergasanii kamallaqa itti nyaatu ga'e. Gibii geettu akkana godhe. Mallaqa meeqatu achi keessa jira achi keessatti galmaa'eetiin achi keessa jiru mallaqa meeqa. Simaan kun dubartoota qullaa tambisaa ka'eetiin qullaa doomis. Rabbi qullaa isaa bisu dabasi. Amma maal godhuu qabna kana. Amma ka'eetiin mallaqa dubartoota irraa nyaataa turtisan baase. Ammuma kaanee akkuma deemnee firaash takkitti illee waan ta'an bitannee deebinee rafuu qabna. Amma booda dubartii yoo duutee biyya jala awwaaliman itti dhaabamuu yoo dha. Safara isaanii kun qaraa kun hunduu saawaa kan keeti. Kun hunduu saawaa kan keeti. Saawaa keeti. Isin bira dubartoota hedduu fi dhiira hedduu dhufa. Kanaafuu dubartoonni sun dhufuun isaanii oolu yookaan immoo hattuu taate asillee hanqataniiti. Namarraan isinirraan deemanii nama hatuu deemani. Yoo akka isaa argitan nuu qabaate. Abshir. Hidhaan nuu eegaa. Yoo akka isaa asii dhufan. Abshir. Waan barbaadan kafallanu. Suuraan isaanii kunoo lamaan argitan tana. Kanuma asirra jirtu tanaa wal fakkaatte. Nama biraatillee fide moo suuraa akkam? Hingartuu kun mucaan tokko amnis hin dura bee. Mucaa waan sobuun see'uu elloon dhuguma haasawa. Isallee akkana godhanii karaa dubartoonni sun hattuu kana. Akkas taana magaalaa waliin geete jechuudha ifa. Hin danda'amne kanaas. Yeroo hin qabne malatti qabuu dhabu. Kontiraata jirraa xalabaa jirraa xalaba irraa baane rakkannee maal taane dhibamne jedhanii nama hedduu akkatti itti taphatu jiran. Namatti goonee qabsiisuu qabna. Nullee ijoolleen dhiiraa gowwaadha bakka hunda addunyaarraa. Dubartii arginaan akkuma nu beekani. Gisee dubartii takka fa'aa godhe. Nama argine amanna. Kanaafuu taa argine akka amanuun akka amanneef warroota badii akkana dalagan yeroon umrii yaraa gabaabsuu qabna. Ber irmaa ijoollee kana barbaannee baasuu qabna akkam. Kunniin hagaas dhuftu teessee eeguun qabu. Hojjettoota kan kee guutuu barbaadu qabna isaa. Olii gayyaa'anii suuraa jaraa maaliif gidaaraan baatti Inumaa taappeellaa tokko laxxafuu qabnaa ijoollee kana baasu. akkasitti taappeellaa maxxansaati. Barbaadaa nu qabaatu tulee akkanaa tanniin. Abshir isinummaan kaffaltaa keenya seeraan kafallan. Suurrakkiin tokko hin jiru. Nuti isaan baasu nun dhibdu. Maal isaan bar ifiifuu miilaan nu barbaadanii dhufuun ni malaa beekadha. Kanaafuu yoo isaan miilaan gama keenya dhufin deemnee barbaanna miilaan deemnee barbaanna kanaaf jabaadha. Nuti jabaadha isinis.
Tana suuraan isaanii. Suura isaanii jalqabni ni beekta. Ni babbareedan kaasila. An babbareedduma isaanii miti abboo rakkanni yaaniiti karaarraa mana xalabaatii bayani. Ayyee. Akkasii rakkanni yaanii iddoo buluu dhabne maal iddoo taanu dhabne iddoo biyya kana namni beeynu hin jirtu jedhanii akkasii mana seensise. Ayyee. Beekta haati manaati yallee mana hin jirtu. Ayyee. Namumarraa akkana karaarraa fuudhee galeeni mana seensisee biraa deemee osoo hojjiteennu
xiqqoo mataan dhukkubee qilleensa keessaa dhufnee aduu keessa deemaa turre jedhanii waan mataa qoricha wayii nuufiti jedhanii nu baasanii beekte. Achumaan anillee nama rakkate jedhee karaa irraa fuudhee galeen manatti amma eega dhukkubsatan jedhee qoricha wayii bituuf gabbaa'e. Yoggaan bitee deebi'u nam tokko mana hin jiru. Meeshaa manaa qabnu hunda guuratanii. Warqiin manaatti iyya naftee hamna uffanni isii hamna. Mashaquu waan jettoore. Abboo waatu na hafe isin jedha waata akkanatti hambifne uummanni. Isin maktaba keessan nama baay'eetu dhufa. Yoo akka tasaa dubartiin lamaan tunni yookaan hattuu ta'uun tumala beeytanii. Kanaaf akka tasaa ammallee deebitee zoortee gara keessan kaa dhufuun isiin hafu waan isin barbaaddannatu kakaadha. Jara tana laalaa kun suuraa jara kanallee laalaati na qabsiisa. Waan isin barbaaddannatu kakaadha. Garuu nuti gartee isaan gartee barbaannee si qaburra ati gama fuulduraatiif ofuma eegi ilaali. Ofuma eeguu santu si caalala rabbi si haatiisu. Ofuma eeguu san si hoyye. Of eegi. Hattuu jala abbumaa ifee qabee gadhu. Amma si galee of eegu ilaali jabaadhuuti akkasiti waan haaree yoo dhageenye siif bilbilaa. Lakkoofsa kan kee as kaa'i suuraalee jalaatillee asirratti asirgi cumarratti. Awo, akkuma argitu maal ta'ame mana keenya akka bareechineeti soofaan ka jiru akkana bareede kanallee kottu laali akkuma argitu bareedee jira kana kottu sanis laali kunis akka argitu bareedee jira baram algaa keenyas tolfannee waa hunda sirreessinee jirra. Kufaalee guutuu jirra kan hojjala hatan guutuu dhugaa keeti. Amma akka gootu qabnu waan goonu. Wanti hundi guutame guutannee jira amma. Kanaaf namicha gabaabaa san bira argite. Laabistoorii kan ta'e. Isa bira dhaqnee angoo dubartiin xalabaa jirtu nu haaftu nu feeru. Kan tuttuqanii. Kiyyibduu olii gad deemaa dhaqeetiin xalabarraa baay'attee nu sobbinatte. Hattuu hunda olii qabnee bareedduu isii kan tuttuqamin argite 0-0. Argite dhugaa baan tan tuttuqamin laalchisnee laabistoon midhanii gaafannee tan tuttuqamin 0-0 ta namni ijaan lallaalin ta ijjitti hin godhatin ta harka irraan babba'in ta hidhiin tuttuqin ta akkasii sanniin jennee deemee babbareedduu isii ani ifatti illee fidannee kurfaan kuullee guutuudha fidannee amma fuunee jiraachuu qabna malee mana akkana bareechinee jiraachuu hin qabu. Dubartoonni sun nuti jennee abdii guutuu hin qabnu. Abdii wayiitu murru kan abdii kun ammuma dhaqnee haa filannu. Isa bira deemnee babbareedaa dhabnu achi dhaqnee nu yaasi. Sena, eenyumee isaan ol lagime. Tole. Sena. Maal ajamtan teettanii teessiftee jira kan. Ajaa'iba. Maali nu beektanii? Isin beekuu osoo hin ta'in barra dubara akka keessanii kana namooti beekaa barra namni hin beekne hin jiru. Haajamtanii gaba keenya dhuftanii wanni isin haajamtaniifis ni jirtiya. Isinumaa ijoolleen takka. Osoo gara dalagaa keenyaa seeniin duramee waan dudduudan nutti himadhaa waan dudduudan maal isin haa ta'u mikiyaattu isin haa ta'u moo asiira gurguddaa isin haa ta'u moo gosa akkam isin haa ta'u mee himadhaa. Omaan hin barbaachisu galatooma omaan hin barbaanne. Dirqama dhuguu qabdan gaa osoo gama hojii teenyaan seeniin duratti odoo gartee waan dhuftaniif isin hin gaafanne dura dirqama dhuguu qabdanii. Egaa akkas ta'e shaayii nuuf haa ta'u. Shaayii. Aboo shaayii fidiif mee deemi shaayii. Shaamuu dhuydanii akkasitti haasoo eegalla. Asuma mee xiqqishoon eega nin deebi'a mana fincaanii dhaqeeti. Intaa
namtichi kun waa nama shakkisiisa maaliif akka waan nu beeku tokko nama sodaachisaa akkaataan isaa dhugaa jette nu yaafeen jaarsa maallaqa wayii qabu wayii akkaas nu baasu inni shayii feetanii maaliif feetaniidha naan liqimsanne waan kun akkeeski akka tokko ta'utti jira Hoflaa tabadhaaga. Tabachuutti irraani. Hoflaa tabadhaa. Mucaan kun shaayii isin finneen qabma? Finneen. Meeta fi kun dhuftee shaayii dhuftee. Mee akkasuma dhuga. Bar nuti shamarran akka keessanii kana miilaan deemnee barbaannaa bari isintu barbaadee gama keenya dhufe malee shamarran akka keessanii kana jechuun nuti miilaan barbaadu turre miilaa yaanii bakka isaan jiran wanta isaan jiranii baasuudhaaf barbaadu turre garuu rabbiin alhamdulillah miilaan isinummaan barbaaddanii gama keenya dhuftan alhamdulillah galata rabbiiti. Yaa ta'u eegettan nurree maktaba kana barbaadutti hedduu xaarree jirra. Ayyee fida. Anan jedhu nama dubartoota barbaadu hedduun jiraachuun oolu sin bira. Nu bira hedduudhaan inuma qindiidhaan deeman lama lamaan qindiidhaan deeman. Akkaan siin jetti shaayitti itti nayixee maasa seeraan. Ammoo waan gootu jara kana nama isaan barbaadu jiraati birciqqoo irraa guuriiti geessitichi raffisiidhaan haarafanii nama isaan barbaadu jira ammaan bira. Amma jarriif hin beektu jechuudhaami. Fin beekaniimi? Ammaan bilbila achi geessi birciqqoo harkaa guurii raffisi. Toli. Akkasii kun olaal bareeda gootee haarafanii. Quufaa hirriba nutuu fagootti isin barbaadu turre gama keenya rabbi isin fide. Halo? Jarana? Haa gama kiyya dhufaa jirtaniiyu? Haa inumaa gama laabistorii keenyaa dhufuu deemtaniiyu? Dafaa koota ammaan tana. La yeruma dhuftanii sapparaayit isin godhuu barbaadeeti dafaatuma koottaa meeshan amma dafaatuma koottaa. Laal jara isin jettan lachuutu isinii qabnee jirra. Qoricha shaayii keessa naynee raffisnee jirra. Odoo isaan hirriibaan kaane amma dafaa koottaa amma dafaa koottaa osoo ijoolleen tun hirriibaan kaane. Waan keenyaas fidaa koottaa dafaa. Salam alaikum. Waalaikum salam. Hai. Uftani. Wanti ya bankin naqati. Amma jira lamin fuudhaa deemaa. Amma fuudhaa deemaa jira. Galatoomaa. La fuudhaa deemaa deemtuma. Fuudhaa deemaa. Waan ittiin hin jiru waan ittiin. Waan kanniif meechi. Laale kanniif. Jarwaami. Isaanu. Rafani. Rafan. Bareeda goota. Hattuuta dara. Hidhame. Hidhi tolchi. Hayyee. Hiitee. Akka of hin beekne mana galchine biyyee itti rarra. Eessa nu harkaa baate? Kaasi fuudhi baachise. Makiinaa hudduu duuban naqe. Ayyee. Yalla. Ana irraa dara guutee deemaa miti. Kaasi. Waan jettu sila wanti raqaa mana fincaanii seenne hin ulfaatti. Wanti raqaa kam. Yalla. Kaasi hop. Bareeda gooti. Ewa kalas amma itti cufne gad. Kaamsiree akka feetu waan fedhan ta'an asii akkasi kun. Ayyee yalla. Jaraatam seeni kana seentan. Amma mana galchine biyyee itti rarra biyyee. Naturraa dalagaa dhiisisii jedhu. Biyyee itti rarra. Chuulee sana baguma argamte. Irraa dalainaa nuti ijoollee sana hin dhiifne. Baguma argamte. Meeshaa keellatan hunda hattee ammallee hin qaanfattu yoo akka nama hedduutu hattee miti. Ni tumna ni saqqallaayyuu. Infuuna yuun dhiisu gadi. Jaartii godhanna reen. Jaartii godhanna ila. Wayi nu hatti ammallee. Hinattu.
Ani waan amanu kana amma. Jaalala barsiisnam. Jaalalaan garafnam. Ummanni waan jaalala bare natti hin fakkaanne. Ummanni kun hanna bare malee mi'aa jaalalaa hin barre. Dhiirri tun miskiina bara. Nama guyyaa tokkicha argitee maal jettee manatti ol galchiteetiin waa isiniif hinna jedhee ni biraa deemne. Nuyi kun baga waan dubartii argina. Ay dhiira tanama. Miskiin Roobuu makeenna beekun nu gaa. Hattuu hunda qabamne. Seen. Hattanii akkanatti maqaan nu nyaatan meeshaa kenna hunda hattanii. Seen qoyti. Hattu nu hattan. Seensis. Hai. Seensis. Hattuu. Hin qaanfatanii. Xalabaa jirreetanii misuudanii. Maal isin kakkoota hambaa meeshaa hambaa mee hambaatan? Maal isinii godhame? Wanni isinii godhu maaltu jira? Hattuulee hunda. Hattuu nu qabnu tan. Indahini iyyuu meefachuu ni gaafanna. Maali kana hunda eessatti bartan hanna akkanatti? Indalagattanii isin. Waan nyaatan dhabdoomaa satan. Rakkannee tanne hojii akkanaa nuun jaalannu baay'ee jibbina irrakkanne. Irrakkattan. Maal rakkatan waan isa rakkisu maal? Namoonni jala dhukkubsatee dafa maallaqa ergaa nuun jedhan. Nu gaafattanii mallaqa isin kenna. Ijoolleen akkanaa maali haruma dhufanii nuun jettan jenneeti sun. Maal rakkoo qaba? Hanna caala. Maal rakkoo qaba firri keessa yoo dhukkubi firra kenna miti. Hanna haga hattaniitiin maqaa keessa dhufu nyaatanii maqaa warra keessanii nyaatan. Yoo nutti himtanii nu isin qarqaare maal rakkoo qaba? Mallee inni tuulaa jira miti. Dhiifama balleessaa guddaa balleessu. Amma mallaqa argatanii mee? Argannee jirra arganne ergineef oo barbaadan sinirree tan sin jala hanne dalagnee sin deebisna. Dhugaa eettamu. Dhugama rakkattaniiti moo? Dhuguma rakkannee ta'e. Dhuguma rakkattaniiti moo? Rakkannee ta'e. Ani garuu waan natti fakkaatu yoo dhugaa ka rakkoon tuni manuma nama hundaa jirtiiti yoo dhugaa ka rakkatan taate ka nus obboleeyyan qabna na fakkaata haadhiif nufi. Eega dhugaa ka hitta taate. Isin silaa maa akkasii nu soodamee taa'amu osoo. Dhugaa nu jaalatanii turtan moo isin kijuma duraan kan nuti wajji yeroo san baasisa hunda haasaa turtan mana dhala baay'ee. Baay'ee sin jaalanne teessan onnee tanarraa nu biqilte. Kijibduu. Dhugaa. Ni kakattanii? Ni kakanna. Nutti heerumtanii ree? Hin heerumne. Dhugaa jettanii? Kakattanii heerumtanii? Hin kakanne. Amma booda nu nattanii miti? Sin hinannu hinannu. Ayi dhugama rakkattee na fakkaata ijoolleen tun. Osoo akkas ta'e gargaarra nutti himatanii? Ni qarqaara turre barra rakkoon qabu ture. Ijoolleen miskiina waa nyaatan beeloftan moo nyaatan? Waan nyaanne beelofne jirra. Nyaanne? Maal isiniif hin narree? Waanuma ta'e waanuma jiru. Waan nyaatan finnaa fira gayyaane? Ijoolleen tun miskiina nyaata finnee fa'aa dhufa. Kalaas isin lammata waan badaa yaadina tole? Kalaas nyaata asuma finnee fidachaa. Ayi mana gadii kanaaf finnee dhufu. Jiran meeshaa kun tan duraan isin dafnee guurran. Kootu kana dhiisi mana san laallamee kootu. Kuffaana daddaati hanga absiisan jaala. Badee akkam goona akkamitti baala. Maamma kootu qabi dafi. Wanni haadhee binuusin jedhee dubartii amanuun eega isiin duute booda awwaalanii abdii jala amanu malee akkatti hin amanu. Ol deebine teennet dalagaa yennaan nyaata asumatti. Dhugaa keetti yaada gaarii. Eessa dhaqan? Qulqulleessaa jirra. Qulqulleessaa jirra. Eessa illee hojjetan? Qulqulleessaa jirra. Qulqulleessu jirtani? Qulqulleessaa jirra. Isinitti hojjettuudha bara. Akkas taanaan bareeda ka. Qulqulleessu jirtani? Cimtuu isiniin kun qulqulleessu jiran dhaabbu eegi. Qulqullina jara argine. Tolcha ati qulqulleessa. Qulqulleessu jiran. Oo qaba. Isa maal fidire? Kuni wanni fi bara. Isin kun awwaara hulgumu jirtaniimi? Akka awwaara gadi. Awwaarri isin gara ulaa akka gadi baaneef gaddeebisu. Qulqulleessi tolchi. Tolchi qulqulleessi. Qulqulleessi. Tolchi qulqulleessi. Asitti Waan isin fidna? Waan isin qulqulleessi? Waan akkatti ittiin xaramu. Suutiin dalagan? Sii fida. Gar eegi tolchi. Deebii fidi. Suuta tolchi. Ay inda darbi. Suuta lama gaari. Suuta lama gaari. Keeno. Warri kiyyaa horii kana eegsisu nyaata horii guddoo eegaa jira. Aywa.
Ulaan besa. Ulaasa qolla ulaasa. Ulaasa cuma. Dalagaa. Dalagaa. Kaasa. Bareechine jechaati. Kut. Shintibeetii kanallee shintibeetii sanillee balakoon alaa sanis darajallee hundeessa qulqulleessifnee mana keenya qal'aa guyyarraa ulee kanaan tumaa qulqulleessif. Hattuu ta'uu isaanii amma sirriitti beeku. Xiqqoollee osoo gadi ba'ee rakkanne rakkijiidhuudhaan turutti. Yaada bareeda. Seeraan adabuu qabna seeraan. Anatti dhiyeessii jala waan adabbiin baatu. Jaalalaan kan dhaan didanii ulaa kana seeraan qollofee qulfii kenna akka arganne abadan seeraan dalasiisuu qaba. Mana hunda haadhi kan ol ba'anii maal gidaara qaban huyyuu ni dhidhiquu qabanii. Ni dhidhiquu qaban jetta akka gaafa kaan qabeenya keenya guutuun nu dhiqanii anitti amma xurii keenya nurraa dhiqanii. Kanaafuu yaada bareeda dalagaa. Ayyaa. Dalagadha. Amma gara naa duudeen. Kota yaa. Geestanii yaa achitti. Kota. Kiraasii taasise dalagaa kota. Kurfaasan seena. Mana fincaanii kanallee ka'achaanullee to'achaanii qaacaskoota. Mana fincaanii ni ka'a. Daba. Nan jedhu nuti ammana maal sin balleessinaan akkatti nu qixaatan kun mana qulqulleessina jennaan akkatti nu qixaatanii cubbuun sodaattan isin. Cubbuu yette cubbuu isinuu saraanne ka yeroo lama guutuu nu gowwoomstan. Nu gowwoomsuu bira kuttaniitiin bar nu gobdanii ni dagattanii. Amma dhiqaa jetti. Anan jedhu si akka jarri nutti taphattee kanatti godhuu fi qammalaan shugguxii kinoo achitti argine kana sodaachisnee wanni annurree nu taaftuuti lubbuma keenya asii baasu godhuu fi qabna akka isaan nu godhan kanatti irraa dabalata akkatti nutti taphatanii nuyi maal jedhe wanna asoosomaan qabnu qulqulleessuuf hin yaadne duratti oole. Bitayyoo. Dhiquu jirtanii? Dhiqaa jirtanii? Bishaan dhugnaa miti. Bishaan akkamii? Bishaan dhugu. Amma dhugdumu. Tole. Arganne. Shugguxiidhaan woomaa shugguxii waa takkaan barbaachisu. Yeroo biraatiif taate ture. Shugguxii maali miti bishaan as keessatti godheetan jira qorrisa. Halas tuni. Fidee gara tokko. Dalas deemu qulqulleessi. Tole. Maal eegale? Siifirra bishaan qorraa bareeda tokko. Gara tokko. Laphee si qabbaneessa. Ani dhoobanne. Lakkee dhugi dadhabdee jirta. Dhuguu ani dhoobanne. Dhugi takka. Deemu gara dalagaa maal asirratti? Dhukkee dhugaati. Hai. Ka dhoobate saba dhala dhoobate? Si
Kota mama di kuni siam to koma tikenera mubuti jira shubuti fili to kuchara ulfi fudane ya na dafne yalla to amma kaafi balkoona sun darajaa qulqulleessanii biyya itti rarra buqqee itti kaasna qabetti waan isaan nu godha irraa baasna boon dubbatu maal ta'e mucaa qobai bulee fi kulfi irraa fuutaan hoggantoola maal ta'e mucaan maal taate boon alkool kam kabar kam fili kun Sikin, argo waan ta'e waan sana inni taphatin waan kana maa fuutan waan kana maa fuutan ifida waan kana maa fuutan nuyi tuyi dhuman nuyi tuyi dhuman nuyi tuyi dhuman nuyi as kennadhu waan kana fuudha waan kana itukin maaliif tuyi waan kana maaliif tuyi waan kana nuyi fuudha bu'e kuno ciisi gadi 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 ciise kuno ciise ciisi la pera gadi 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 ciisi waan kana cikan waan kana alkool cikan kam dem cakke fili waan kana maa fuutan waan kana waan kana ni taphatin waan kana ni taphatin waan kana ni taphatin waan kana ni taphatin itu adina waan kana deemaa yoo deemu feetan waa boora dhiisaa usjed meeshallee yoo feetan guuradha usjedi hanna keessan deemaa dem lammata dem ulaaban isin jedha deema waan san lafa kaa'e deemu ulaaban dem deemuu feetan deemu usjed waan san lafa kaa'e usjedi rabbumaa jedhi narraa ol qabe usjedi sinna waan tan narraa ol qabe usjedi ciisi akka hiriyaa keeti sin baafachiise oli Tole waan san narraa ol qabe ol garagare tole waan san narraa ol qabe waan san narraa ol qabe rabbiin sodaatu narraa ol qabe Masih ol qaban. Masih ol qaban. Masih ol qaban. nu jijjiiramte sukutte dhala Masih ol qaban. sukutte Sukutti. Maal kun? ijoollee sukutte Ijoollee maal eenyu siidhe? na eeyyabu Eenyu siidhe? Eenyuni? maal haftaati Ari irra ta'e. irra fayyadta Maal ta'e? iddoo ta'e waan jirtu Ati maal taate? dubaroonni shukutti footanii narra qabanii jedhanii Dubara moshifta mukaan na tumanii duraan lama turanii Eesira. shukutti qabanii bahin Eesira. shukutti qaban ati maal taatera shukutti takka qabatanii deemanii deemanii Deemnee miti wi. kutan Sira deemnee natti dhiisi. itti kan hin bahin Natti dhiisi natti qoba. dubartoonni gowwaadha harkaa baate jiitiin taa'ee dhufitti Natti dhiisi. gad taa'ee dhufitti gad hin bahin isin jedhe bara Natti dhiisi natti dhiisi. ijoolleen kun shukutti harkaa qabdi isin jedhe bara Rakkoo qabu natti dhiisi. shukutti harkaa qabdi Dhageessa. durii jedha Yoo ani dura illee warratti naadhaan. hanna ka baratte Yoo xiitii dhukaasu yoo ni beekte Yoo ani dura illee warratti naadhaan. eeggadhu yoo olarra jirti shukutti qabate Yoo ani dura illee warratti naadhaan. Situ na tuqeera. Egaa situ na tuqe. tuqaarifatte waan argitise yaa bara Maal argamu? Ha? Shukuti ta'e. harkaa qabdi shukutti ta'e Shukuti qofatti. lafa gatanii alhamdulillah gatanii kutanii xiitii keessa gargaara jechuu alhamdulillah
Akkasaanaan bareeda kota. Jarattiin asitti kinoo markaza mi'a bituu seenaan nuyi jalaa banne amma jalaa banne. Bareeda amma osoo jirri gabbaanii sin barbaadin damnee gallaanota noo ta'anis hin gala. Manni keellee asuma naannoo kana beenaan gallaa gara mana. Ati jaartii qabdi ayee waliin jiraatta. Waa takka hin qabu waa takka sodaatan haa beenaan anuu fara kottaa malee. Kota. Kophee keessan asuma baafadha. Asii baafadha kophee. Seena madda. Kophee baafattanii osseena. Kophee maal baafachiste ardiin qullaadhaa bar. Ardiin qullaa haga xaragee torbee takka qofa torbee takka. Torbee takka. Urga xaragee torbee takka seena. Torbee takka. Aye, akan mandi bareedu. Hin bareeda. Alga level, alga China raftiise beeka. China raftiise. Nee bareedu meedaan. Baay'ee bareeda takkaan argine argaa akkana. Televiziyoonni kun ammoo Ameerikaa dhufu. Doolaa ammoo Jarman raftiise. Kuni moo? Eeka. Bannee yaa Rabbi har'ammoo mana akkamii dhufnee ati asii nu baase maal fakkaata manni isaa aduun taatameesi. Taphadhaa kaasaa muka hin haati. Maaliif barbaachisu? Maal barbaachisu kinoo taphachaa jirra. Taphadha turre. Taphachuu jira. Taphachuu baattu maal fayyadaan? Alhamdulillah Rabbil Alamin yaa Rabbi kee galanni isaa gahu. Anaa takkitti dhabee kophaa kee waggaa meeqa jiraachuu ture? Rabbi lama gubbaa gannamus. Ina jechuun waan akkana kana yaa Rabbi yeroo takkatti dubartii lama gubbaa gannaa buusuun bakkuma inni naaf illee jiru kennaa jechuun yaa Rabbi galanni isaa gahu. Sanuu babbareedduu akkana tana akkuma jalli kontiraataa baatee jalli gannaa buusu yaa Rabbi galanni isaa gahu yaa Rabbi. Dubartiin mana kana hin jirtu? Adda kee jirta? Dubartiin mana kanaa miti. Ganduma kana keessa guutuu odeem dubartii ijaan galu. Anaa bar yeroo meeqa dubartii ijoollee kanaan arguuf hawwii guddaa qabu Rabbiin siinii kana. Dubbannaa biraan dubbata. Nu jaarsa qabna. Ijoollees qabna, jaarsas qabna. Oromoo mana si faana dhufnee bar akkasitti yaadinati. Jaarsa eessaa qabdan? Biyyarraa qabna. Eessaa qabdan biyya qabnaa jette saan amma booda dagatu. Dhufaa jira. Inni dhufaa siin dhufa. Dhufuu baatee san amma booda takka biyyaa baate san achuma dhiiftee biraa baate amma booda isin lachanu jaartolifi. Maal jechuu keeti? Nuyi jaarsa barbaadnee dhufnee bar jaarsa hin barbaadne. Barbaadu baatee jechuudha. Namni mana kana dhufe guyyaa an asii gabbaate malee mana kanaa bahuu hin danda'u. Bahuu hin danda'u? Maaliif? Nyaata illee taatu wama an isinii fide nyaatan. Waa hundaa jechuudha. Kana booda asii mana kana ulaa kana gabboon hin jiru. Algaan geessu algaan xiqqoodha. Eessa rafu? Ati eessa bulte mana biraa qabdan? Ajaa'iba qaba. Mana biraa qabdaan jette? Mana biraa manni biraa hin jiru. Manni kiyya kanu nu sadanuu asuma raramu nugaa bal'aadha. Asirra? Asuma raramu nu sadanuu. Ammaaf us jettanii ofirraa teessan ala baheetii waan jettan isin fidadhu. Mana fincaanii immoo deemu yoo fixan ulaa kanas hin banadhaafi garas gooteeti manni fincaanii boobana jedhu. Ala gabbaa jettee ammoo kana inumaan yaadeen abjuu qaba. Hin danda'amu boobu. Karaan ittiin ba'an inumaa amma booda inumaan jirtu. Abjuu yoo taate malee. Hin jirtu? Inumaan jirtu. Dhuguma itti obboleetti hin qabdu, haadha hin qabdu. Nu asii ammaa yaa'uu barbaanna. Omaan qabnu maal nurraa feetanii omaa waa takka hin qabnu. Nuunnaatu obboleessa. Gannu yaasi akkami gannu yaasi jetta. Kennaa Rabbi sanirraa naa kenne na gannaa buusa. Osoo inumaa baa isin jedhee isin baase safuudha cubbuu akkanatti ni beektaa.
Amma bayeeti nyaata isinii fedhe nyaanni ani isinii fidu kun ammoo nyaata ispeeshaal miidhamtanii yoo akka jaawatan qaqalluudha nyaata ani isinii fidu nyaannaan ni gaggabatan akka ajaa'ibaa kanatti nyaata addaati isa isinii fidu dhufa akkasi taphata hammaan dhufuuf televezyiina kana baradhaati laalaan eegaa ammaan alabee nyaata isinii fidu. Dubartiin maallaqa yoo tolchanii seeraan itti cufatin namaan baragattu. As keessaa bahuun hin jiru irra. Inumaa gannuu yaas jettiisa dhiquma illee hin qaafattu. Akka goon hin jiru meesin jedhi maal akkam goon. Eebanni kun gurraachi nu nyaata hin nyaanne inni dhufnee hin nyaatanne. Mee afatti televizyiiniin banadhaa ereessunoo akkamitti baratame. Eebadee abbaa kun mana akkamitti dhufnee argamu. Mee afatti kalatti baanu. Facha siin baana. Eebadee abbaa kun dhiismee kun irra sibiila qaba karaa alaa. Akkam goona. Akkam goona. Omaa wani goonu jiru. Akkam goona. Inni dhufnee nyaatanna. Saluu kophee baafadhaa ilaasitti. Inni dhufnee manni qullaadha wanna tanuu hin jiru boo. Akkam goona ijoollee sun amma wanti bilbilan jala kaasti. Na itti bilbileeti dadhabe. Dadhabti bilbilee. Bilbili. Taphachuu jirtanii? Taphachuutti jira. Isinii fidee dhufee jira nyaata ispeeshaal ajaa'ibaa addaa kana kan isin fufurdisu. Maal shaatarree maal walii gadi deemsa? Nyaata isinii fidee malee waan nama nyaatu isinii fide isinii fakkaate? Miti bootaan akkasii gahuuf si galaase. Bootaan akkasii gahuuf. Hoo dhagaa bishaan kana ana qabatu. Qabadhu. Hodhatis. Qabi. Ati soor. Qabigaa. Isa kanaan maatii gootan irraa dhuunfistaniiti as keessa diddanii argan. Waliin mammartaniiti nyaata jechuudha. San booda akka ajaa'ibaa kan fuudhatan laata. Kan argitanii ni gartanii kan ganama tokko nyaadha guyyaa tokko nyaadha galgala tokko nyaadha. Akkasitti daal kana baasa akka isinis akkana nyaannaan akkuma kana fuudhatanii jechuudha. Isini galee garuu guddisuu qabdan. Bishaan ammoo isinii fidee jira guyyaa tokko isinii qabu. Ni dhugdanii jechuudha. Kun maayinni waan nyaatani akkumatti nyaanna. Kana nyaannee jiraanna. Kana nyaannee jiraanna jetta anuu kana nyaannee fi jiraadhani namni kana nyaate hin duudu jiraatu malee. Akkanatti moo akkanatti godhan. Siinin mee tolnaa galee jira jenne. Hin dubbanne. Irraa quuqumsa nyaadda dinnaaniin ammoo qabattoo kanaan isin nyaachisa. Achi booda dibnee waadannee akkam goone siif kennina moo? Akki gootan waliin mammaartanii afaan kaachuu qabu. Achi booda ammoo bishaan isin jala jira. Dhageessanii?
Dafa nyaata. Ayo akkana kuno amma jijjiimtan guyyaa hundaa akkanatti akka takka nyaannaan akka ajaa'ibaa ibsanii jechuudha. Alaa hojii xiqqoo yoo qabaate amma hojii san geessee dhufuuf isin ammoo algaa kana farashtanii aftanii jechuudha. Huccuu keessan hundaa ofirraa yaasaati as keessa fannifadha. Agaan dhufuuf qullaa keessan hansoolaa kana jala seenaati na eegaa hammaan dhufuuf dhufnaan waan biraa akka isinirratti hin galu. Dhageessanii jirtan yeroo an deebi'u ammoo huccuu takka akka isinirratti hin galu. Hammaan dhufuuf takka daarii kanaa raaftani takka ammoo achi raftu. Iddoon kun ammoo anaaf ta'a jechuudha. Dhageessee jirtu. Huccuu maaliif baafanna? San yoo deebi'e isin garsiisa. Ammasii jechaan isin jedhe kana dafaatii hojii na hojja. Manni gara jiree aboo barbaadee isin dhabeeti. Ani meeshaa gaguur kan jedheetiin makiinaa qabadee isin eegu jiraati. Meeshaa maal gadi guurra meeshaa homtuu jiru namtichi iyyeetti kilo balbala nuti cufee tolu nuti taphachuudhaaf deema. Meeshaa waan qabu namtichi iyyeessa manni duwwaadha kilo. Huccuu yaafadhaan weegan jedhe mucaan amma gadi ba'e dhufnaan nu dhiisu. Daddafnu dhakka bide. Qoricha saniin akka gootan godhaatii of baasa. Nu dhaqqabuu dandeessu nuuf hin geessu jechuudha akkamitti yaalareen. Bakkana seentanii barbaadee isin dhabee bara. Guyyaa kan yeroo hundanuu argitaa akkamitti si jalaa banne nuti. Akkamitti nu jalaa baddan jetta. Deeme kalaas yaa boona gaati. Maa inni kun salphataan isa salphoodha nuti amma kinoo kunirra isin hin argine jechuutti jira bakkatti kun. Anan jedhe iddoo waan akka raffisaa daddaffi. Dawaan kun yaa jiraatu isaan kanumaan ofirraa raffisna cinqaan hin jiru. Nummaan baga jiraata. Dhoksi tanaaf. Mul'atu. Ogaa. Mana keessa bishaan kana mana waan jirreef kan waan dhuguufu tasa dhuguun gortee dhugin dabattee kan tottolchu dhugin kan tottolcha. Ilaalan jedhu akka gootu akkuma nama uffatu makee. Sin jedhe akkasirraan beeksisi. Qophoofsanii? Maal abbootiin ni ijoolleen hagammaan hin qophoofne na taphachuu feete abbootiin ni silaaye. Hagammaa huccuu kana ofirraa yaa'an huccuu kana liitiin mammaati. Si eegaa jiraan gaati dhuftu toggaa dhufu yaasna jennu. Tole akkas taanaan homaa rakkoon qabu walii gala. Dafaatee amma yaafadha huccuu ofirra. Ani immoo dubartii wajjin osoo walii argine baay'ee waan turee jiruuf xiqqoo ija namaa kanaa ni sodaadha. Isinirraa achi galee baafadha. Dafaa yaafadha amma. Dafaa yaafadha dafaa. Yaafatanii hanga ammaa baafanne maali tunni na bahareedhaan yaafatan dadhafa diddanii hanga ammaa hin baafanneemi erga diddanii akka itti yaafatan ammaan isin agarsiisa. Dafa yaafatan dafa. Dafa.
Ni abadan daba abadan. Usualla. Hamma allakau shan isni lakau. Daba ofra yaza. San yazu nan mo wala garanu. Mal modunni tudun kan. Ndada. Isni yo humna isni kam jaran beitan sila jaran isa bidani. Daba abadan. Hamma shan isni lakau daba ma. Taka hammaan lakkaa'ee fitutti isinii deebi'e qullaa isin arguu baannaan har'a isinii dhumatee jira. Reeffi keessumaa kanaan bahu. Lama Irri nama nak bahasa mana kudi masa. Sadi. Sadi. Afur. Afur. Lama. Taka. Ring nuan nak kau sekarang mati sekarang. Sagal. Shan. Deemnee ijoollee san dhiifama gaafachuu qabna. Cubbuun isaanii akkanatti nu dhiisu. Cubbuu isaanii ilaalchinu namtichi gurraacha sanarratti nu buusee tokko akkasii kaallitu. Yaada bareeda. Kanaafuu sheekticha bira deemnee too ijoollee san dhiifama gaafannee isaanitti heerumuu qabna. Ni kaan nu hidhanii. Sheekii kam? Sheekii kinoo ni kaan namaa hidhu san. Isa bira dhaqnee wanna hundumaa itti himnee too ni kaan nu hidhanii ijoollee dhiifama gaafannee isaanitti heerumuu qabna. Ijoollee sun jaalalarree hin beekanii qabeenyarree hin qabanii. Mana isaaniitirree bareechanii jiru waan ta'eef amala keenya bareechine ijoollee tanaan waliin jiraachuu qabna. Cubbuun isaanii kinoo arrarraa nu dhiisne nu faana jira waan inni nu godhe mucaa sun argiteemti dirri kiyya guutuu tokkichuu nan jiru waan tumaan inni nu tume sun yoomirruu nuuf laaffata. Kanaafuu deemnee sheeka sirriitti wanna hundumaa waan goone guutuu itti himne rabbirree dhiifama akka nuuf godhate ijoollee tanarree dhiifama gaafannee isaan waliin jiraachuu qabna. Kanaafuu dalagaa attoomaa kana dhiisne isaan waliin jaalalaan jiraachuu qabna. Dalagaan attoomaa kun keessattuu dubartiirraa hin bareeddu waan ta'eef dubartiirraa an bareeddu bultiidha. Kanaafuu sheekatti waa hundaa itti himnee dhiifama gaafannee ijoollee san waliin jiraan. Kai waa hundumaaf yaaddeemu. Tola.
Manni kana. Maal godhanii dhuftan? Sa'iid! Sa'iid! Nama dabalatanii dhuftanii ammallee nama sadii taatanii kabaraan aduu jirani. Sa'iid! Nu bituu dhufan! tasgabbaa'e nu isin fixuun dhufne dhiifama isin gaafachuu dhufne sheeka finnee too dhufne kinoo nikaa akka nu hidhaniif akka nu fuutaniif jechuudha. Dhiifama? Nikaa nu hidhattanii? Isintu nu hidha kinoo sheeka finnee dhufne. Sheeka? Isaan shee. Shugguuti mateen nu ajjeesuuf dhuftaniitiin mallaqa keenya fi nibirata keenya hundaan waattaniitiin ammallee sheeka fiddanii dhuftanii? Nikaa. Isin bar warra qabeenya keenyallee hajeetiin shugguuti mateen addunyaa kanarraa nu dhaawamsiisuuf ka'etu nikaa hidhannaa. Amma nuyi dhiifama isin gaafanneerra ammanaan achitti hin deebinu kinoo sheeknirree dhufee jira. Isaa fuulduratti nikaa akka nu hiitaniif feena. Nikaa? Nikaa. Sheekota koota ta'a. Kana godha ta'a. Ta'a. Dhuguma sheekaara isin? Maal shakkii qabda? Shakkii miti. Yoo na laattu sheekan fakkaaddu? Akkas jechuu kiyyaa miti. Sheeka hin fakkaata sirriitti fakkaatan sheeka nuu sheeka fakkaanna siffinnee miti. Sheekaa jedhaa baras taa'e. Amma salphiisaatii gara dalagaa na waamtanii nun deema. Akka nikaa nu hiitaniif sheeka finnee miti. Sheeka fiddanii? Sa'iid! Sa'iid kootu mee awwaalii wallaalee jira. Maaltu deemte? Maal taate? Nikaa boonaa kootu! Nikaa maal? Nikaa jedha. Nikaa. Nikaan kamaali? Dafii kootu! Nikaan kamaali? Wuu! Dhaabara shukuti! Eessaa dhufan? Eessaa nama dhibaatanii dhufanii? Sheekota isaan. Sheekota? Maali kana Salaam shukrii alaikum. kan qabnu alaikum salaam akkami? Salaam alaikum. Naguma alaikum salaam akkamisi? Sheekota isin eeda? Nagayaa miti? Nagaa. Jalataan ni beektanii nurraa gayyaasa? Maali rakkina jira? Nurraa gayyaasa ni beektanii? Hayi amma isaan waa hunda himanii rakkoo jiru hunda rakkina isaaniillee beekanii nutu balleesse jedhanii fixatanii amma hundaafuu wanni isin aarsullee jiru irra kutaa isin kalaase nikaa isinii goona isaan amma nutu balleesse waa hunda rakkina isaanii na himanii jira. Rakkina isaan kun namallee na himanii kalee namni badaan tokko itti taphataa oolee sanis amma sababa saniif aarii saniif waan dalagan hundaa dhiifaman waa godhuu jedhaniitiin natti himanii jiranii. Amma isaan kaawaa hundaafuu dhiifama sinaa gaafatan isaantu isinif balleesse kaa ijoollee dhiifama gaafadhaa isin kaa ijoollee Nu waan akkanaa ta'e numarraa hayaane. Lafarra nagaan gachanan. anatu damaan Lafarra nagaan gachanii. Isaan mana kan jiraa nama bishaan hin dhugu. anatu irraa masuula amma bas Damaanaa taatanii. ana itti gaafatamu Lafarra nagaan gachanii barsee gosoo argatan. rakkoon hin jiru anatu waasii irraa ta'a Jettanii waasii irraa taatanii? anatu waasii irraa ta'a ani jedhe dhiifama godhaaf isin Eegeen takkalas irraa ta'a Eegeesi waasii deemaa ta'a. anatu irraa waasii ta'a ta'a kootta ta'a amma wanni hafe asirratti isin hundunu hin farramtan waraqaanis barraa'ee jira wanni hunduu dhumate isin hunduu farrama amma kootta isin hunduu barraa'ee dhumatee jira wanni hunduu. Rabbi tokko sinaa godhu anan mana ariifadhaan deemaa hojii qabaa jabaadha amma isaan dhiifama walayyii ta'a isin nagaatti. Dhiifama naaf goote? Dhiifama naaf goote? Dhiifama naaf goote?